Heloo kabajamtoota dhaggeeffattoota soorsa YouTube fayyaa nagaa keessan jirtu fayyuma keessanii isiniin jedha koottaadhaa waliin beeksisnaa akkam jirtu nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nanni qeechuudha jirtu fayyaa nagaa keessanii isiniin jedha. Maga jiraatan hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti manuma jirtanitti qeema jirtanitti isiniin jira. Agartanii dhadhaa qulqulluu dhadhaa qotee bulaa irraa bitadhee isinitti miira dheengadha. Agartanii dhadhaa kiyya yeroo inni baqa isinitti agarsiisa. Dhiqeetan irra godhe jechuudha. Diimtuu laala dhadhaa gabaa qulqulluu waan ittiin hojjedhamu isinitti agarsiisa. Koottaa waan itti daddabalu isinitti agarsiisa. Na duukaa bu'aa. Shunkurtiin ija kana gubba dhiifa. Kun shunkurtii Habashaati. Ishiin kun jechuudha. Kun immoo gosoblaa. Afaan keenyaan gosoblaa dha. Wayin immoo kefoo. Wayin immoo hin beektu sinu. Kun immoo kororimaadha. Okkee madaamochi. Kun kororimaadha. Kun immoo ruuzmariidha. Beekaa itti baay'isuu dhiisee ruuzmariin jira. Hunduu itti dabala. Kana kanaan hin hojjedha jechuudha. Kun immoo shunkurtii Habashaati. Kan madadhaate jechuudha. Wayin immoo hanqimaa qimamii ta'u shunkurtii Habashaa. Shunkurtii waxii odoo hin taane waxii isin ta'a garuu akkan beekutti haati kiyya kana yeroo faasigaa intinii gooti hin cafacaftii mooyyeetti diimaa kana jechuudha. Kana bicha nyik gootee cafacaftii zinjibila kophaatti cafacaftii kophaa aftii nacci shunkurtii adii immoo kophaatti cafacaftii isatti maal maktii kophumasaa bicha aftii sallee kasala irra godhanii tafu warri keenya maaliif aduu keessa yeroo kaa'anii kasala firee tokko irra godhu jechuudha. Wayyoo waaqayyo sirriitti fidi waan inni ija koona gubaa jiru. Akkanatti aftii goga yeroo inni gogee kushi jedhu jechuudha kun. Sunqoo sanatti dabaltee akooftee sunqoo isa cafacaftee gogsite kanammoo sunqoo akoofte sana waliin maktii kanarra dhagaa oofcoo qabna. Inni dhagaatti beektu inni oofcootti beektu an harkaan daakan. Minaan faadaa keetti guddadheen. Dhugaa isin jedha biyya kee duratti yeroon daa'imummaa kooti taphadheen beeku minaan hin daaka. Achuma riqiitiin gadi baateerra. Kanaa fi abishii sana waliin maktee hin daakti bakka liqqoote daaktee bareechitee qodaatti naqxii. Abeet isaaf abishiin kun egaa yeroo shunkurtii murtanii zayitiitti godhatanii waxii keessan qoollaatani. Dubaayii Ameerikaa sanitti fakkaachuun amma kaa'ettuun. Dhuguma qubna gara baay'ee urgaan beektu baay'een keessanii. Kun gosa bilaadha. Achumaan immoo shunkurtii adii fi zinjibila jechuudha. Shunkurtii adii fi zinjibila illee akkasumatti cafacaftee aftii. Ingogaa isallee dhagaatti daagnaa. Inni immoo yoo bitti nama beektu isinitti agarsiisa hojjedha waaqayyo hojjedha ayyaana kanarratti. Inni immoo yoomirratti itti nama waxii yeroo irraa fuuchuu waate. Shunkurtii adii fi zinjibila hin cafacaftee walitti aduutti aftiin goggogaa inni hin akaamu akkuma goge sanatti daakti. Qodaatti naqattee ol keewwatta gaafa waxii waan hundumaatti naqxee mimmiyeeffattee ashaboonii fi inni bichaan hafu ashabootti naqxaa irraan qimamicha qama kallashaa kana xiqqoo ishii xiqqichaa kana nyaatanii dhirsa yaadanii jettuun kaadira. Akkana jettee dhadhaan kee nafsi ishee amaaru. Roosmarii ajiidhaan hojjechuuf irra. Asitti immoo kororimaa irraa nan bifadhee nan daakkadha nan gadhaa hin kana muduu ittiin tinii godha. Irraa nan bifadhee jechuudha kororimaa kan daakkadhee ittiin kophaatti daakuudhaaf jechuudha. Kanaafuu isinan jaalladha. Laayikii sabskiraayib godhaa. Maatii warra hin taa'in maatii ta'a. Akkas isiniin jedha na duukaa bu'aa jechuudha. Akkanatti na duukaa buutu kaasuu tattanii waan dubbatu birristiin biyya keenya abiddi biyya keenya stoofiin biyya keenya akka biyya arabaa waan argan daddafanitti hojjetatanii naman gammachiisu jechuudha. Rakkattuu wayitii stoofiin iddoo kana. Maal dubbattu maandajaan intini naa Manu maqaasa stoofiin naa qaba hojjetuu dinnaan abiddaan qabsiisaa harkanaan ittiin golfii naa ka'a. Qabsumaan dhaggeeffadhaa. Qimamochi የመዳም ቅመሞች Nanqaana jechuudha istoofi irratti hojjedhadhee giiftiin laqallaqamee yoo inni jechuu jalqabu in turtee sitti barfatee naan jedhe kaastoofiin. Yaa jennaan sitti barfatee ana iliin qabu
Eessa bareeddaa naan jedhe. Kunoo kana faatu jira kaa maal jettu ree biyya keessaa obsaniituma aannan goromsaa dhugu jedhani. Obsaan aannan goromsaa uffa abiddi biyyeessi tuttuqaan jallattutti maammaan. Dhimma tuttuqee dhaamseef jala. Obsaan aannan goromsaa dhuga jedhan kaa ijoollee akkanattan obsee kirbiitii qabsiisee kaa ganaa maal lubbattu reen salphadhe. Waa'ee na yaada kodhaamnan illee naan qabatu dafee ani kirbiituma qabsiisu malee wanni na cannaqu hin jiru. Naaftaa wanti qicceetaa abbaatu achirraa jedhaa wasanitti taale qalliin jaarsa baay'ee utaalee nama naasisa dhugaa waan dubbadheef dhiifama ishee naaf galchaa isiniin jedha. Kana gaastoofiin biyya keessaa akkanatti sin qo'amsitti argitanii waan sin hojjechuu kaatan dhiise kan biraa sin hojjechiisa. Nafsi elektirikii biyya keenya amaaruu hayilii hin qabu. Agaratu nuti taphate saatiin mallee yoo ta'e buna nuun daaku saatii ofii hayilii qabutti saatii fedhetti bichaa daaka buna. Shunkurtii itti daakaa juusii itti daakaa immoo nageessan sin hin dhaga'u inni waan akkana saatuma ofii isaa fedhe bichaatti ishiidha jechuudha. Nitorkiin biyya kana nitorkiin jira maqaan isaa natti maaqa. Humni elektirikii biyya kanaa. Kottaa mee boqqolloo asheetiin goodaa kana jira biteena sumaanitti isinii xabbasa abidda kanatti. Foon haadha koo daraacheen yoo sissobe foon haadha koo. Qabsiifadhee mun qabsiifanne qaxaleen. Eengadda kirbiitii tokko fayyaa guutuun fixe dhaaqabatu didee abiddi. Haati kiyya xiqqashuu kirbiitii gizee tokkitti caarraan hin qabsiifti. Anaan qabatu ishee abiddi dhugaa isiniin jedha baay'ee na rakkisa. Agartanii soo istoofii gagamaa kana gagamaa dhuguma isiniin jedha. Akkatti itti na aarsu. Na lafisuu didee jechuudha. Yeroo hundumaa waxii natti agarsiisti hin jedhinaa kaa amma galgala baalu kaan isin dhufa. Irbaannis qophaa'aa jechuudha. Ammallee na hordofaa eessa isheen naqina na bira. Tole. Amma akkanatti dadhabanii nyaatu. Maaloo haadha koo. Maaloo haadha koo hin dadhabe. Makka kan ni godhee wal gaggaafachiisa dhimma koo barana amma dafuutti jira jechuudha. Akkanatti hojjettu qaqqaltanii mana keessatti malee nama madaamii bichaarra hojjettanii akkuma mana madaamii seetanii ol deebitanii ciiftan sun hin jiru. Eenyu isin dhagaa waan akkana. Na hordofaa. Isinis kana wajjin rakkattan baranaan dubbatiin haame. Amma dhuftanii nyaattu wanti daamal qabdu na wajjin rakkattu mee kanatti. Dhuftanii nyaattan soda. Qibaqamii mirga silaasinitti agarsiisee mitiire itti naqa wajjin haadafu. Hunduu isaa bakka tokkotti itti naqa jechuudha koronimaas. Waan argitan hunda isaatu. Okkee. Sinis mo'aa keessan naa barreessaan isinirraan baradha. Tole. Anis waan danda'e nan hojjedhaa mitiire. Mo'aa keessan illee nan barbaada dhugaa dubbachuudhaaf. Natti maan jedhamu waa keessanis achumarraan akkuma hojjedhu kanaan fakkeenyaaf kana miti kun immoo akkas jedhaati mo'aa keessan natti maan immoo mo'aa kan koo akkana mo'aan koo kunootti isiniin jedha akkasi jaallatamtoota keenya bareeddota madaamotaa warri dhiiraas bareeddota shufeerii madaamotaa. Akka obsitanii aannan goromsaa uruddan malee Addis Ababaa keessatti hin danda'amu jechuudha inni gaa. Akka mana madaamii makaanitti waattoo isanii makaanii waattoo hojjetatan. Akka inni godhee wal gaggaafachiisa dhimmi koo barana. Itti qabaa tokko hin qabu hojii koo Yesuus hojjetee jenna. Dhiifama ishee sun irratti faarfadha. Akka akkana godhu wallaale. Maaliif akkana ta'aa jiru beektu?
Niitiin na arrabsite gadaara gibbi. Amma isan dubbadhaa jiraayyuu nama wajjin. Warra addaan kun ishiitu dhufnaan amma halkan keessa isaatti jaatti teessi jettee na arrabsite deengada waasin garuu naa daffee argitanii jettee na arrabsiti kaleessa jechuudha. Annan kolfa yaaduun silkii ibsadhee mana keessaa wayin hojjetaara handa waduu sanaa wayin hojjetaara. Ganama iddoo lafa hojii sana yookaan iddoo mana ijaarsaa sana dhaquudhaaf maallaan jetti seetanii warra addaan kun ishii ilkaan keessa raafixu itti amarfaan na arrabsiti nan dhagaa. Waan tokkotti waan itti dubbadhe maaliif na arrabsita sin jedhuuni dhugaa waaqayyo sin hin jedha maaliif akkas jette sin jedhuuni isin dubbadhaa jechuudha nama wajjiniin kaleessa immoo akkana goote kalee ganama ishii fi si yaddiin jaa tokko nutti taanee jira ishii ibsitu amma halkan keessaatti jaatti maabiraatti ibsatanii teessu jettee mitutti gooteen arrabsite kaleessa isinitti fidiini yoo nama tuffatanidha akkasitti silkii qobanadhe faarfannaa koo dhaggeeffataa maalan godhe beektu dhugaa sin hin jira ammanatti mooduu sinitti odeessaafan amma ni naadafuutti silkii qobanadhe faarfannaa koo dhaggeeffataan uffata miicca inaasufti ala akkana gootee amma saatii amma kanaatti teessii amma saatii jaatti maal jedha amma saatii jaattan si jammar jettee na arrabsiti yoo tokko si dhagahe sin dhageenye waan tokko shiidhaan hin jiru jechuudha dhugaa waaqayyo sin hin jira akkanatti tuffadhe ishii dhiisee uffata koo miiccachuutti fufee jechuudha amma isaa sootti jarne kun yookaan waxiin waxiinis dafee dhadhaanis dafee koottaa kaa barbaadan biddeen nyaadhaa barbaadan marqaan sinii marqaa barbaadan immoo caccabsaan beektu qixxaa maxinoo mixinanii irraa itti hojjetan ambiraa maal sinii godha sinan jaaladha walii gallee kasalaanis ta'u istoofiidhaanis ta'u kunoo qalloon keessan hojjetatte mun hojjetan hojjetatte foon haadha koo dhadhaa kan isinitti mitiire gatiisa akkuma haqimii ofitti bitatanii hin godhatu malee akka ebeluutti sirbaan morma nama jallisaa jettee obboleettiin kan koo tokko akka ebelu buletti buluu dhiisteeti obboleetti ofumaan hin jedhaara akka ofii keetti yookaan akka mana keetti bultaa jechuudha. Okey qobbochisaa irraa naa badee argitanii irraa badaa jira. Viidiyoo kana isinitti dheeressuu caalayyuu obsaan dhaggeeffadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu waan wajjin nama kana duukaa turtaniif eebbifamaa. Kanan biraan amma walitti deebinutti nagaan tura. Waa keessanis isinis naaf barreessaa. Anis irraan baradha. Waaqayyo nagaa isin yaa kennu lafa jirtanitti mana jirtanitti hundumti keessan nagaa ta'a eebbifamaa isinan jaaladha dhugaa. Koomentiin keessan baay'ee na barbaachisa naa barreessaa. Mo'aas immoo waan hin beekne naa barreessaa. Kanan beektu kanan goone waan akkasii immoo hojjennedha naa barreessaa irraan baradhaan obboleettiin keessan. Eshi ijji nagaa wallu argu. Egaa kana caala isin hawwisiisu. Odoon kanatti immoo marqaa hojjedhe tarii uffata tokko suu gubdu sa'aatii kana uffata tokko saartu ta'e. Nagaan naaf tura amma viidiyoo biraa walitti deebinutti chaaw isinin jaalladha.